qaamaan dhufuu barbaadan adiraashaa isinii himne kottaati nu eebbisiisa isiniin jedhaa jirra. Itti deebina isa ችግር የለውም rakkoon qabu. Yookiin lakkoofsi kiyya hin maxxansaa lakkoofsi asirra isinii kenna adiraashaallee lookeeshiinillee warri qaamaan illee dhufuu barbaadan akkasuma warri bakka jirtanii akka isinii dhufuu barbaadan isinii maxxansina. Waa hunda isaa jecha dhuftanii qaamaan bitatuu ni dandeessan. Dhageessanii ganaa hin xumurre ganaa dalagaa irra jirra taappiloota dalaguu jirra hin xumuramne ammaaf garuu akkasitti orderoota keessaan dalagaa jirra waan ta'eef asumaan isinitti himachuu fi warroota barbaadan orderoota bakka isin barbaadanitti ammamarraa eegallee akka isinii fiduu dandeenyu isinitti himuudhaa fi warroonni qorichaa yabbinaa maalii ka jedhan san ijoolleen barbaadan isin ol galchaa amma ijoolleen orderii waa godhachuu barbaadan haga hoolaan tokko dhufu orderii godhadhaa isin ol galchee isin haasofsiisa. Too much hot. Text ijoollee baharii ni jirtan ergadhaa ijoollee baharii ni jirtan ergadhaa warroonni wayaa barbaadan immoo wayaan hundi isaa diskaawuntii qaba haaraa wagatii ta'eef wayaan hundi isaa diskaawuntii qaba oo beeka malee keetii qali xayyiba isinii gaafa kuni qarshii 25 ammaaf haga gaafa guyyaa eebba boodaatiif qarshii wayaan hundi isaa qarshii diskaawuntii qabu hundi isaa kan wallaggaa qarshii 10 kan wallaggaa qarshii 10 inni kun qarshii 25 kun immoo haga gaafa diskaawuntiin dabaluuti dhageessanii Fatishaa ani bahareen keessa jira bahareen keessa ijoolleen qaamaan immoo barbaadan lokeeshinii isin erga ani siis dhageessanii tekitti kan jimmaallee qarshii 15 kan aadaa jimmaallee kan ashaanguliitii kan dhaabatu sana agartanii qarshii 25 ka abbaan kan aadaa qofallee miti uffatoota ammayyaallee ijoolleen barbaadan ilaal uffata biraandii uffata tanniin faashinoota jecha uffata akka ofii gaa ijoollee zannaatti irratti jaaladhu uffatoota leezaroota istaayila kanniin ijoolleen barbaadanillee qarshii 3 qarshii 2 diskaawuntiidha amma kunniin qarshii 2 qarshii 3 ilaala qarshii 2 qarshii 3 kunniin maaliif eebba manaatiif amma hundi isaa diskaawuntiidha uffata wallaggaa qarshii 10 qarshii 10 complete uffatoota ammayyaa isin himaa ijoollee bitatu baatanii ilaal ambaasaaddarra istaayilota ambaasaaddarra kanneen complete qarshii 15 bas waan wixaa jedhe hunda isaatu ammaaf diskaawuntii qaba ijoollee shamaraatiif waan faashin ammoo beekaa sikka argattan waan faashin qarshii 3 fitilsi maal jettan maqaan isii ምን ሱሪ ነበር የሚባለው ይሄ ሆት ፓንቲ qarshii 3 ሶስት ሆት ፓንቲ شوفوا
hot pant kunniin wallahi original ta qofa hundi isaa wantoota naqqee jecha naqqee hot pant complete hindi 6 bir pink brija ufata hada ararge illee jira achi bir saampilii hundi isaatu hin jira ammaaf discounting isaa 15 baay'een isaa ufanni akka jiruun 15 kan shawaa 10 isii ammayyaa tanneen amma ashaangulliitii nama tokkotti godhee isin agarsiisa hunda isaa ijoolleetti godhaa isin agarsiisa ዝም ብሎ ነገር አይደለም ሁndi isaatu inni kunniin 25 ciicoo safaana oli isin seensisa kan baale illee jira kan baale illee 15 kan baale kan wallaggaa meeqa kan wallaggaa qarshii 10 kan wallaggaa 10 kan wallaggaa isa san qarshii 10 10 bir shawaa fi wallaggaa maaliif 10 maaltu si galchisan naa'ima maaliif 10 sadii lama hin danda'u amma yoo natsaa isinii kenn eebba suuqaa mana banaa jirra mana haarawaa banataa jira nu eebbisa ana yoo ta'e na beektan uffata dalagu durirraa biyyarraa kaasee haga ammaatitti ijoollee Bahrain keessa jirtan hunda keessanii isinii akka faffalaa ture gatii isaa waa hunda isaa akka namii dhufa akka namiinetti anatu isinii baasa maal rakkattan yoo rakkasiisallee hin rakkattaniis yoo dachiisallee hin rakkattanii an akka itti fidu already suuqa qaba na beektan Itoophiyaa irraallee ofii kiyyaa discounta yoo buusee gurgure maal rakkoo qaba yoo rakkasillee Oromoo akka itti qabatan hin jiru Oromoo bakkaasi maal taatetti kanaaf laakino kun immoo Afrikaa yookaan abdii cululleeti karaan kun haalli kun argitanii walitti hin baanu suuqa Afrikaa abdii cululleeti sun Afrikaa abdii culullee zayitoota garagaraa qibaatii garagaraa kan furdina ilaal safety qabdi styliin zichi gootanii wantoota nama furdisu kan nama qal'isu ilaachi bira laal zafraan cream zafraan khalta zafraan wanni kunniin hadda galgala wanni hundi isaan guutama akkasuma buna maalii warri barbaada birriillee warri barbaadan giraamaan isinii fida waa hunda generational godhannee banannee wanna hunda isaa hin argattanii jechuu barbaanneeti isinii galee amma as biratti bunni ni jira traditionalidha achi biratti qibaatonni garagaraa hin jira akkanatti ufanni aadotaa hin jiranii garanatti immoo ufanni ammayyaa ni jira isinii galee achi biratti shoroo barbaree maaliin hin jira internationally godhanne suuqa internationally beektani birriin hin jira kan morma maqaadhaan dalagachuu barbaadan kana isin hin jenne dhagaya koy hoolaallee ol galchaa haa gurguratu gabayaan sun amma maabara isaati anamma maabara san wanna tokko irraa beeka maabara waa haxaatan kan ilaal kreema maalii kan rifeensaa kan maalii akkasitti qabatee hanga hunda sanii stooriin kun isinii galee kuni hundi isaa discountii qaba amma sa'aatii kanatti birrii 3 birrii 2 aga guyyaa gaafa 21 booda saniif seenne amma laayivii aga guyyaa saniif seenuun barbaanne ture amma garuu haga guyyaa gaafa 20 baruu wanni isaa discountii qaba wanni hundi isaa uffatoonni aadaa 25 constant gadi buusnee jecha mobaayila saamsingiin illee ni jira mobaayilota hunda isaa isinii fida kan arsii kun qarshii 25 maara kasinaan hin jedhina ani Bahrain jira 15 irratti free delivery bakka jirtanitti fataashoo qibaatiin mataa guddisu jira injira qarshii 5 inni kun ni jira amma qibaatiin zafraan onti sanniin faana gurguramu agarte qibaatiin kun qarshii 5 ni jira isa kun illee lan isa kun qarshii 10 qabaata harkaan dalagamu kunniin dammillee bifa isin barbaadaniin jira ka furdachuu barbaadan ይሄ የሚያስወፍረው አለ ከፍርዲና akkasuma isa kanaan illee jira moorzaan sanirra yamanii hoon agartanii qibaatiin tun illee jirti zeenaat Itoophiyaa meediin Itoophiyaa filiksiidha suuqiin kun waan beekuu qabdan naggaadee filiksiitti nuti illee wantoota barbaadan hunda biyyarraa hin fidaa gatii ta'eef hin akka duraa yookaan mana keessan miti suuqatti